Ashamaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiiloolee. Qophii har'a qabannee jiruun odeeffannoo wayitaawaa ta'an lama qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Oppireeshinii qindaa'aa qaamolee nageenyaa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabiitiin gaggeeffameen meeshaalee waraanaa gosa adda addaa badiif qophaa'an shakkamtoota waliin to'atamee jira. Finxaaleeyyiin nageenya uummataa booressuuf halkaniif guyyaa waan hojjetaniif uummatni qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya isaa eeggachuu qaba. Kanuma wal qabatee mariin tibbana taasifamaa jiru uummatni hundi nageenyaaf gahee isaa bahachuu akka qabu agarsiiftudha. Namuu daandii nagaaf diriirfamee irra deemee biyyaaf gahee isaa bahachuu qaba. Kun akka uummataatti raawwatamuu qaba. Nageenya biyya keenyaa eegsisuuf cimnee waliin hojjechuu akka qabnu marii tibbana gaggeeffameen uummatni agarsiiseera. Warri faallaa dantaa uummataa socho'an hundi kanarraa waan hedduu barachuu qabu. Uummatni keenya nageenyaaf of kennee shira hedduu fashaleessuun addunyaatti fakkeenyummaa isaa ibsuu kan danda'udha. Yaa'iin ministeerota dhaabbata daldala addunyaa 13ffaa mata duree daldalaan uummata bira ga'uu jedhuun guyyaa har'aa magaalaa guddoo Yuunaayitid Arab Emirates Abuu Dhaabii keessatti eegalameera. Dhaabbaticha keessatti teessoo taajjabduu kan qabdu Itoophiyaanis konfiraansii kanarratti hirmaachaa jirti. Ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Misgaanuu Araggaa fi bakka bu'oota Itoophiyaa irratti hirmaachaa jiraachuunis dhaga'ameera. Konfiraansiin kun sirna daldala biyyoota hedduu, riiformii dhaabbilee dhaabbata daldala addunyaa akkasumas haaromsa sirna gibraa fi wabii nyaataa dabalatee dhimmoota biroo addunyaa qormaata ta'an irratti ni mari'ata jedhamee eegama. Daldalaa fi misooma itti fufiinsa qabu misoomni industirii sirna daldala idil addunyaa bal'aa misooma qonnaa fi qurxummii ajandaawwan biroo bu'uura deeggarsaa irratti mari'atamudha. Odeeffannoo ministeera daldalaa fi tumsa naannoo irraa argame akka mul'isutti gaaffiin miseensummaa Koomoroosii fi Tiimoor konfiraansii kanarratti ragga'eera. Itoophiyaan miseensa dhaabbata daldala addunyaa ta'uufis hojjechaa jirti. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabnu asumaan xumurraa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatooma. Thank you.